والد فاتح بث هو ومسراج. مسراج صار عندها جمهور. شوفي هنا في اثيوبيا. شفتي كم نفر هنا؟ كم؟ اهم شيء الستاند، ثلاجة القهوة. ها؟ ما شاء الله يا متابعين داخل البث يعني كم؟ شو العدد كم؟ ايوه هنا كم هنا؟ العدد 3. 5 5 ايش؟ 5 جد؟ ايوه بابا 5 يخرب بيتك 59 ما شاء الله. نو ايوه قدود ان شاء الله 59 ما شاء الله. هلاف 59. شوفي هنا، شوفي اثيوبيا هنا. ام حامد قول السلام عليكم. سلم هنا اتكلم اثيوبي. قولي السلام عليكم. السلام عليكم. تكلم اثيوبي انت كلام اثيوبي. كلام اثيوبي. اوكي السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله. لا انت كلام اثيوبيا. اثيوبيا كيف حالك ايش؟ ايوه أي ولدت اللوديت تعينك وساول كاغاويا يا رب بارك ما إذا أبارك دايس إنت أي ولدتي تانكلو دايس وساول قال تيك توك يا دبو تاني أوكي دايسي تانا تيك توك يا أودسي دوسنا kuni yeroo baay'ee irra deddeebi'ee natti dhufa. Anis immoo irra deddeebi'eetumaan ilaalaa jira jechuudha. Isheen tuni akkuma argitan Itoophiyaawidha. Itoophiyaawii taatee garuu Tigreedha. Ashama harka fuune kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota keenyaa nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa hin jirutti Waaqayyoof galannaa ga'uu nagaa fayyaa kootidha. warroonni mana keenyaaf haarawaa taatan like, share, subscribe gochuudhaan nu jabeechaa isiniin jenna. Viidiyoon irra qabadhee isinii dhufee jiru kuni shamarran keenya gaafa biyya ormaatii gara biyya arabaa yoo dhufne of eeggannoo, gaduuf qabummaa, miskiina fakkaachuu qabna. Aguma fedhillee yoo ta'e jechuudha. Aguma fedha jarrillee gaarii yoo ta'anii garuu gaduuf qabummaa keessattuu warroota dhiiraa biraatti, maanguddoo biraatti ija gadi qabachuun sirritti nu barbaachisa. Viidiyoo laallee jirra. Ammallee mee viidiyoo sekendii muraasa laallee kan walitti deebinu ta'a. Akkuma viidiyoo muraasa laallee walitti deebine kana micayyoo tana ijoolleen hedduun arguu dandeechu TikTok irra oofu jechuudha. Viidiyoo waraabaa wanta garagaraa godhaatti jechuudha kan miidiyaa irra jirtu. Garuu agarra ishee bilbila harkatti qabattu hin argine jechuudha. Yeroo haasoftus yeroo dubbattus miirri gammachuun guutumaan guutuun irra hin jiru. Isaantu akkas godhi, akkana godhi, akkasitti taasise jedhu malee ishiin beekteetii miti jechuudha. Erga ishiidhaa yaadanii, erga jaalala micayyoo tanaa qabaatanii ishiin illee akka hojjettu, akka miidiyaa garagaraatti hojjettee guddattu maa bilbila bitanii kennanii fi ishiidhaafis bananii kan ofii irrattis akkuma waraabbatan kana guddina ofii qofa osoo hin taane guddina isheetillee osoo hawwanii fi osoo yaadanii fi ana gara kootiin natti tola. Yeroo baay'ee haalli ishee garuu ani natti hin tolle jechuudha siruma. Maaliif jennaani tokkoffaa irratti sirna sarraatinyannati guutuu qabna. Yeroo hojjennus of eeggachuu qabna. Yeroo haasofnus of eeggachuu qabna. Jarri akkana godhinaan jedhan jennee likkii dabarsaa tokko keenya seenuu hin qabnu. Of eeggachuu suuta akkasumas miira sodaa qabaachuu qabna bakka biyya ormaatitti. Amma isheen tuni lama ta'aniitu hojjetu. Filiippiinii ta'aniitu hojjetu. Filiippiiniin tuni baay'ee nama guddoodha. Baay'ee sirriitti nama guddoodha. Akkuma argitan jechuudha viidiyoo irratti. Baay'ee nama guddoodha.
Aguma fedhesoo ta'ee biyya ormaatis yoo jiraanne namoota umuriidhaan nu caalan sarraatinyaas ta'anni kabajuun dirqama keenya. Nama sanii miti nama tokko yoo kabaju akkuma hindaanquni qumatiif osoo hin taane kabajaaf gadi jennee seenna jedhanii gizee mana seenan gadi jedhanii ol seenu jechuudha. Kanaaf atis immoo ishee si wajjin hojjettu sanii akka namummaatitti akka angafummaatitti kabajuu qabda. Gizee ishee kabaju kana waaqa biraa oolmaa qabda jechuudha. Nama guddaa gaafa kabajanii waaqayyo biraa immoo oolmaa argatu waan ta'eef jechuudha. Inni itti aanu immoo jarri kuni miidiyaa irratti fidanii akkanatti viidiyoo waraabuu TikTok irratti ishee olii gadi oofuu kaan godhu. Isheedhaa ilaalchi isaanii isheedhaa qaban kuni ilaalchuma amma miidiyaa irratti ishee baasanii too viidiyoo waraabaa jiranmoo kaameraadhaan duuba ilaalcha maal qabuuf haala kamiin jiru yookaan immoo jaalala biyya isaanii mul'isuuf nuti sarraatinyaa haala kanaan ni jaalanna. Amma namichi gizee dubbatu Itoophiyaan anaaf lubbuu kooti baay'een jaaladha jedhee mee asumarraa viidiyoo sekendii muraasa kana isaan akkas jedhan siniif hin seesisa. يا الله شوف جايبت لي مويه مبسوطة بابا كويس ايوه بابا كله كويس قولي يا اثيوبيا بابا كويس ايوه انا بابا بابا انت كويس وانا بابا انا كويس Akkuma viidiyoo argitan kana jechuudha kaayi ani Itoophiyaa baay'een jaaladha. Itoophiyaan nama gaariidha. Harka dhibba keessa harka dhibba miya jedhee akkas jechaa jiru jechuudha. Nuti ijoolleen Itoophiyaawii akka harka dhibba keessa harka dhibba taane sirriitti hubbeena jechuudha. Ani mataan koo hanqina tokko akka hin qabne nan beeka. Maaliif jennaan hojii isaanii yoo ta'e siraataan kabajeen hojjedha. Kabajaa godhe waan isaaniitti sumnii cabduu takka hin darbu. Hojii isaanii garuu akka cubbuu natti hin taane mindaan jiyaan argadhu saniifan akka cubbuu natti hin taane siraataan nan hojjedha jechuudha. Ijoolleen Itoophiyaawii kanaan caba hin qabnu jechuudha. Hojiidhaan caba hin qabnu. Akkoota zeegota biraa nyaatattis hin muddamnu, hin fiinnu, hin jarjarru. Nyaata keenya nyaannus hin nyaanna, dhabnus immoo nyaata san dirqama hin barbaannu jechuudha. Dhimma keenya miti nu nyaatatti nyaata osoo hin taane hojiidhaaf jechuudha. Yeroo baay'ee ijoolleen keenya dhukkuba garaagaraatiin kan saaxilamnus miidhamni kan nurra ga'us maaliif yoo jettanii nuti nyaataaf iddoo hin kenninu. Nyaataaf hin jarjarru. Nuti hojiidhaaf jarjarra. Hojii kana fixadhaa, kanan fixa, kanan godhaa jennee jarjarra malee nyaataaf hin jarjarru. Kanaafuu nuti dhibba keessa 100% takkallee hir'uu hin qabnu sirriitti of amanna jechuudha. Kanaafuu isinis nuun jechuu baattan nutu ofiin jechuu hin dandeenyuma. Geeru micayyoo tana obboleettii kiyya kanatti yoo afaan kiyya kan dhageessu ta'e garuu akkuma fedhallee yoo ta'e Saudi Arabiyaan sirriitti safuu qaba. Sirriitti safuu qaba jechuudha. An akka biyya kanaatu safuun eeggamin jiru. Gizee jara kana bira dhuftu, gizee jaarsicha kana wajjin viidiyoo waraabduu, gizee maanguddoo kanneen wajjin viidiyoo hojjettu mataa keetii irratti shaashii shoffonadhu. Wayiif si fayyada. Gad-of qabummaan booru si fayyada. Kanaafi gadi qabaadhu sin jedha. Na argaa hin jedhin. Amma reefu biyyaa baate afaan illee sirriitti hin beektu. Bilbilli viidiyoon ishii waraaban kun illee birqiitti ta'ee jira. Kanaafuu ragaboof godhi. Yoo ragaboof jedhi bulii ilaali jechuudha. Bulii ilaali jedha kana. Agamsiif ta'u. Agam immoo ilaalcha gaarii siif qabu. Aguma bulaa deemtu boruu rakkoon tokko akkasirra hin geenye. Na argaa hin baay'isine. Yeroo viidiyoo mallee si waraab deebi'iiti immoo atis immoo itti bilxoomi. Itti bilxoomi silaa kaameraa si waraabuun isaanii hin oollemi. Isaan sirraa hojjetachuun hin oolle. Isaan faayidaa ofiitiif jechuudha kan viidiyoo hojjetanii gadi dhiisaa jiran. Anis nan hojjetadha. Naa banaa jedhin bilbila yoo qabaatte. Yoo qabaachuus baate naa bitaayii jedhin. Akka hojjettu si gammachuu kee barbaadu miti, akka ati gammaddu barbaadu miti. Kanaafuu naa bitaayii jedhin bilbila. Bitadhuuti, banadhuuti, hojjetadhu jechuudha. Akkasii siniin jedhaani. Kanaafuu
yeroo biyyaa baatan jarumtillee aguma fedhan fuula sinii kennan fuula sinitti kennan fuula sinitti ifan gizee warroota dhiirota isaanii bira teechan mataa gadi qabadha mataa keechan irratti shaashii uffadha shamara fakkaadha baqa gab of gadi godha ofii baqa nama omaan beenne miskiina wayif godha isatu karaa dheeraa sin oofa isatu jireenya keessa sin jijjiira jechuudha gadoof qabummaan jireenya namaa jijjiira eenyummaa namaan namatti agarsiisa nama si godha jechuudha kanaaf gadoof qabummaan baay'ee barbaachisaadha sin jechuun jaaladha obboleettii kooyi ani viidiyoo kiyya kana asumarraa nan goolaba ani yaada kiyya kana keessatti yookaan nan dogongora ta'a yookaan sirrii naasa ta'a hin beeku waan natti fakkaateen ibsadhe jechuudha dhugaa dubbachuudha viidiyoo kanarra deddeebi'ee ilaala garuu ilaalchi obboleettii keenya qaban kuni ilaalchuma kaameraa fuulduraati moo kaameraa duubaan ilaalcha akkamii qabuu fi intala tana jarri kun kaameraa duubaan ilaalcha gaarii qabuu fi akkuma asirratti kokkolfan kana akkasirratti kaan godhan kana gaafii kooti jechuudha kun kanaaf namni keenyas hin jarjarina gizee viidiyoo wayii gadi bu'ee koomentii jalatti waa jechuu hin jarjarina mee waan kana xiinxalaa oolaa bulaa laala haala kanaan itti fufamu jijjiirama wayiitu booda dhufamu jedhaati ilaalaa malee akkuma sinitti jarri kaameraa gadi baastee nuti nama gaariidha haala kanaan isaan qabannaa haala kanaan akkas goona jedhanii kaameraa yoo gadi baasanii dhuguma wanti kun sirriidha laata sirrii miti laata jedhanii magaazanarra godhanii mazzananii dubbachuun mazzananii koomentii barreessuun ni barbaachisa jechuudha ijoollee baay'een koomentiidhaan wantoota adda addaa barreessaa jirtu jechuudha koomentii amaariffaanis afaanota garaagaraatiin jechuudha amaariffallee xiqqoo nan dubbisaa waa hedduun argaa jira kanaafi mee waan kana agadhuma isaan waa agarsiisu siniin jechuu jaaladha hin jarjarina ijoolleen teenya siniin jedha hanga viidiyoo biraatti walitti deemtu turtii gaarii siniif haa ta'u laayik sheer gochuun hin dagatina